Galatoomi walaabar. Bakkaanuu Lookoo Duubaa jedhama. Yuunivarsiitii Arsii barsiistuudha. Mee ayyaana irreechaa akkamitti dabarsaa? Irreecha amma kun kareessa dhufne amma harkaan bullee barraaka kaane achimaatti irreeffannee amma gale. Nagumaan irreeffattee garee waan lakkina tokkollee mul'atu. Waan rakkoo tokko waan bishaan gamatti rookeen baay'ate ashawaa argachuu qaba. Ashawaa akkana afanii namni muru sultaa irreeffattee garuu hin danda'a. Achi xiqqoo diba qabdi malee. Toleme ati nama qorannoo aadaa Oromoo irratti godhuudha. Mee ayyaanni irreecha ayyaana tokkummaati Oromoon akkamitti hubatta? Amma irreechaan kunini akka aadaatti jara qaba naannoo Tuuramatti qabaata turte. Waan waaqa nagaan tolfachu itti alaalamsu. Dabalata ammallee itti fala. Faluun beektaane waan kanallee walitti aadaa Tuurama keessa hojjetaa turte fagoo irratti. Amma itti fuufanii amma koonoo amma irreechaan kunini Arsii keessallee aadaa akkasii qaba. Nu qorachuu jira. Amma Arsii Yuunivarsiitii taate piroojeektii tokko waan naannoo Arsii keessa irreeffatu waan naannoo arda jira waan tulluu fi marqaa kana qorachuu jiran. Kanaafi kunini akka aadaa Oromoo keessatti walitti qaba. Waa kana irratti ammallee naannoo kunini itti balaaleffattee Oromoo guutuu naannoo irratti walitti dhufu kana irratti akkuma dhiiqa qaba. Sababii akka dhuftee akka naannoo wali baratan isan eessa dhuftee warra kamii jedhan gaafatan. Kan Tuurama, Rummacha, kun ituu humbanna amma Arsii Gujii Boorana jedhanii akkanatti dubbataniini achirratti itti walitti tokkummaa kana itti hojjettu. Afaan bichaa miti akka hojjettu jechuu kana. Dabalata kun naannootti wayyaa kana laalanii namatti taphachiisa. Faashiniillee garagara barabaratti garagarummaa qabuu fi kanaan namatti taphachiisa. Akkasitti argee aadaa walitti qabee modernizationlee walitti qabee itti fuufuu amma laayibii aadaa Oromoo tanaa jechuudha. Guddina isaa akkamitti ilaalte yeroo qorannoo eegalteerra haga ammaatti guddinni aadaa Oromoo maal fakkaata? Kanmoo kan irreechamu guddachuu jiraayyuu. Gaafa ani kudhanii afurii durii dhufe waggaa kudhanii afurii durii naannoo Tuuramaa ijoollee Tuuramaa fa'aa yeroo keetitti fa'aa guutuu dhufe kaan uumamaa dhufe amma kun naannoo kun kaasaniillee akka Walloo Kamisee kan raayyaa dhufu raayyaa Tigraay dhufu amma achi hin dhaqqabne. Malee ka Booranallee Gujiillee dhufune bakka mulu namni mulu dhufuu jala qabdee ofumaa shinkii baastee dhufanii irreeffatanii garuun kunini akkumalee omunaan guttaa ekonomiillee urkaa akkasiin naannoo kanatti ekonomii jajjabeennaa dhufuu hin danda'a waan hedduu fiduu hin danda'ama jechuu yaade aadaa jabeessuu tokkummaa hawaasummaa jabeessuu dabalata dignitiillee itti fayyadamuu. Waan hedduu yoo laalanii dansaa bareedaa jechuu yaadatta. Dhaamsa yoo qabaatte. Ergaa yoo qabaatte xumurarra. Ergaa yoo qabaatte nullee waan irreecha akka Arsii keessallee hojjetaa kan jiru kun Arsii akka warra Arsii Yuunivarsiitii wajjin qorataa jira. Kan naannoolee kolatu dabalata ashawaa bishaan gamaa ahun malee achitti kun investigatii guddoo miti ashawaa achimatti afanii gizee bara dhufu lookee keessa seenu loogii warra Bishooftuu jechuudha.